Oromiyaa keessatti ajjecha namoota nagaa maaliif furmaata dhabe? Walitti bu'iinsi waggoota ja'uuf deemaa jiru Oromiyaa bakkeewwan garaagaraatti lubbuu namoota hedduu galaafatee qabeen mancaasee namoota hedduu qe'ee isaaniirra buqqise. Sababa rakkoo nageenyaa fi namoonni namtu barbaadachuu dadhabee ka du'e awwaalachuu dadhabe. Hojjetanii nyaachuun qormaata guddaa itti ta'uu dubbatu. Dhaabbileen mirga namoomallee kanuma himu. Sarbamii mirgaa naannicha keessatti itti fufuu fi furmaata akka barbaachisu akeekan. Mee waan dhiyeen kan ta'een haa eegallu. Gujiitti dubartiin ulfaji sagalii adoo jaldees boqqolloo yookiin badala irra eegaa jirtu ooyiruu yookiin obruu keessatti itti dhukaafamee ajjeefamti. Kunis hawaasa keessatti riifuu guddaa uume. Ajjecha isii fi maatiin humnoota mootummaa himatan. Qondaalii mootummaa BBC'n dubbisee dubartiin tunduu mirkaneessee garuu walitti bu'iinsi hidhattoota waliin ture gidduutti ajjeefamtee jedha. Haa ta'u malee akka maatiin jedhanitti adoo ajjechaan isiin qoratamin awwaalchi raawwate. Kun yeroo jalqabaa meeqa gujiitti namoonni nagaa ajjeefaman. Haati guyyaa da'umsaa eegataa turtuun garuu akkamiin ajjeefamti? Taateen kuniin godina Gujii aanaa sabba boruu gantiree buqqee jedhamutti raawwatama. Haati daa'ima ganjaa qabdituuniin suuyee quxalaa jedhamti. Kan ajjeefamtee akka lakkoofsa Itoophiyaa Agayitook barkuma 2017 ta'uu maatiin dubbatu. Ilmisii ka ganjaa waliin ooyiruu yookiin obruu eegaa turti. Akka itti ajjeefamtee maatiin akkanaan himu. Isiin fichaa keessa jirti ooyiruu keessa jechuudha. Annoo san immoo jaldeessatti jira jaldeessa eegatanii midhaanirra. Isiin ulfaataatee ofumaa isheetti midhaan eegatti beektaa bakkuma isiin midhaan eegattutti ka ajjeefamte. Maal sila maal qabdi? Badii hin qabdu. Sababni isiin ajjeefamte immoo maaliif kanaaf warra ajjeesittu beekaa? Kuni nullee ka baay'ee gaaffii nutti ta'e isuma kana bari. Sababi wayii jiraate gaarii ture yookaan ammoo naannoo isaa osoo rakkoo wayii jiraate rakkoo walitti bu'iinsa yookaan wal jijjiirraa rasaasaa wanti garaagaraa osoo jiraate rakkoo kana gidduutti namni kun nama siviiliyaanidha. Haadha ulfaa ji'a 9 dee'uudhaaf halkan keessa ka jirtu bultii laakkawachaa ka jirtu namni kun herrega kamiinuu nama sila ajjeefamu malee miti. Akka isaan jedhanitti humnoota mootummaa hojii nageenyaaf bobbaafamaniitu ijjeesse. Qondaaliin dubbifnee hedduu isii mirkaneessee humnooti mootummaa ijjeessu waakkati. Walitti bu'iinsi waraana bilisummaa Oromoo waliin ture gidduutti ijjeefamtee jedha. Odeeffannoon diinaa naannoo sanatti waan dhaga'amee fi milishaa fi humni wal qindoomanii opereeshinii gaggeessaa turani. Yeroo opereeshinii gaggeessan sanitti naannoo amma dubartittiin itti duute dhamee shakkamu kuni diinni dursee waraana keenya dhukaase. Waraana keenya dhukaasee rasaasa ol keessa deebi'een walakkaa kana dubartittiin duute jedhama. Dubartittiin ka duute rasaasumaan duute. Rasaasi kun immoo ka mootummaati moo ka diinaati wanni dhamuun jiru iddoo itti duute iddoo walitti bu'iinsi qaamni nageenyaatii fi waraanni kennaa fi diinni irra gaggeeffame jidduu kana duute. Ollaan gama isaaniin hidhattoonni naannicha keessa socho'an himu. Haa ta'u malee yeroo ajjecha raawwateetti hidhattoonni achi hin turre jedhu. Maatiin ajjechaan dubartii kanaa akka qoratamu gaafatanillee bakkichaa shiftaatu jira jechuun qondaloonni akka hin dhumne himu. Rakkoon akkanaa Gujii qofa don taane akkuma duraan jennee Oromiyaa bakka garaagaraa keessatti uummata rarraasaa jira. Baatii adoolessa keessa godina Iluu Abbaa Booratti ajjecha wal fakkaataa gabaasne turre. Daa'imni waggaa 1 fi ji'a 8 aanaa Biloonophaa keessatti bakka midhaan eeganii ajjeefamuun dheekkamsa guddaa kaase. Haati isaa humnoota mootummaatti ajjeese jechuun himatti. Mootummaati makalaakaadha. Kan warachiisa booda kaase immoo waraanuma kan qaama mootummaati. Yeroo daa'imni keessan ajjeefamu sana hidhattoota waraana bilisummaatu ajjeese jedhani kun dhugaadha? Soba waan iji kaase arginaa isaan. Akkamitti isaan ta'uu bartani? Milishaa magandaa keessa jira gaa. Uffata akkamii uffatu mee natti himaa taatee yeroo sana ture? Uffata raayyaa ittisa biyyaati. Mucaan du'ennanii abbaan du'aasaa lafa kaa'ee deeme kaa. Amma mana hin jiru mana korraa ba'ee qabeenya korraas ba'ee mana namaan jiraachaa jiran. Abbaan isaa kan hidhattoota soortaa jechuun barbaadamaa ture lubbuun oolee booda immoo mootummaan hidhamu dubbatan. Haati tun garuu hidhattoonni naannawa isaanii akka hin turre himti. Qondaalii mootummaa BBC'n dubbisee daa'imni du'uu mirkaneesse. Haa ta'u malee humnooti mootummaa ijjeessu waakkata. Walitti bu'iinsi hidhattootaa fi humnoota mootummaa jidduutti ijjeefamuu himi. Waraana Abaa Shaniitii fi mootummaa gidduutti waan raawwateedha. Rasaasa kamiin akka duute hin beeknu qaamni lamaan walitti dhukaasa ture. Ajjecha dubartii ulfaa fi daa'ima diqaa kanaa akka fakkeenya kaafnee malee ajjecha namoota nagaa humnoota mootummaa fi hidhattoota raawwatamu naannicha keessatti bal'inaan dhaga'ama. Rakkoo nageenya aadaa hawaasatu balleessaa jira. Aadaa Oromoo keessatti duutii guddoo safeeffatama. Namni awwaalchirra naaf. Amma immoo sababa rakkoo nageenyaa fi ilmi awwaalcha abbaa intalli ammoo awwaalcha haadha dhaquun qormaatitti ta'uu jiraatonni BBC'tti himan. Kanneen magaala keessa jiraatan imalanii
maatii isaanii baadiyyaa jiran dubbisuu yookiin awwaaluu hin danda'an. Sababa kanaaf maatiin addaan hafanii jiru. Seenaan dargaggoo kanaa kanaaf raagaa. Ani bara wayyaanii naannoo waggaa afuriif mana hidhaan ture. Waggaa amma sanaa baankii mana hidhaatti deebi'anii na gaafachaa turan. Gaallattii Qillimxoo Maayikalaawwii bakka hedduu jechuudha. Bara kana keessa garuu ani umurii kanatti dhaqee isaan awwaallachuu hin dadhabee tarii gaddii akkanaaf hundattis na mudata ta'ee yaadu. Waan akka kana nagaddisiises argee hin beeku baay'ee ulfaata. Miiraan sitti himuudhaaf jechaan ittiin sitti himu hin qabu. Waan baay'ee si gaddisiisu yoo deemtu yoo kaatu yaadda. Akka ilmootti garuu dhaabattee too abbaa kee haadha kee awwaallattee sitti tola. Jireen akkasii gaafsi mudatu immoo baay'ee gaddisiisa. Gadda baay'ee laphee nama cabsudha. Eeguma isaan boqotanii boodas immoo maatii hafee haadha keenya bullaa keenya dhaqnee dubbisuu haalli qe'ee jiru karaa qabsiisuu hin dandeenye keessumaa wanta abbiidhas ollaa keenyas tooraan itti eegamu aanaa sanarra nama dhaqee maatii isaa awwaalee nagarree dhugaadha jechuudha. Oromiyaa keessatti waraanni bilisummaa Oromoo mootummaa deeggartan yookiin mootummaaf hojjetanii jechuun namoota jeesuun himatamu. Mootummaan ammoo ijoollee keessaniitti waraan bilisummaa Oromootu makam yookiin waraanichi soortan jechuun namoota nagaa jeesuu fi hidhuun himatamu. Komishinii mirga namoota Itoophiyaa gabaasa waggaa baaseen bakka walitti bu'iinsi jiruutti hidhaa fi ajjechaan itti fufuu ibsa. Hidhattoonni waraana bilisummaa Oromoo namoota buutanii maallaqa guddaa gaafachuun himata komishinichi. Kanneen kaffaluu hin dandeenye irratti ajjecha dabalatee sarbaa mirgoota namoomaa hedduu raawwataa jedha. Waraanni bilisummaa Oromoo garuu himannaa yeroo adda addaatti irraa dhiyaatu kana wakkataa ture. Qaamni biraa kan Oromiyaa keessatti namoota nagaa ijjeesuun himatamu faannoo bakkeewwan akka Wallagga Ba'aa fi Horroo Guduruu Wallaggaatti namoota ijjeesuu, daraaruu fi saamuun himatamu. Waggaa lamaan dura erga abbaan ajjeefameen booda baran ammoo ilmi hangafa qa'ee deebinaan isaallee ajjeesanii jechuun maatiin BBC'tti hime. Kan malee hidhattoonni fannoo kunneen Shawaa Lixaa fi bakkeewwan daangaa irratti yeroo garagaraatti uummata nagaa ijjeesuun himatamu. Adoolessa keessa aanaa noonnootti haleellaa fannootiin namoonni nagaa 16 ajjeefamuu jiraattonni himan. Kanneen ajjeefaman keessa haati warraa fi ijoolleen 5 maatii tokko irra ta'utu himame. Namoonni ajjeefaman daa'imman 8 agnam waggaa 80 ol ta'utu himame. Kaana durbaat nyaatu kaana dubbuun dhuguu dhumee jedha jiraatan BBC'n dubbis tokko. Koreen fannoo diimaa idil addunyaa walitti bu'iinsi naannoo Oromiyaa keessa deemaa jiru lammiilee nagaa irratti rakkoo hamaa fiduu ibsi. Lubbuu namoota nagaa irratti dhiibbaa guddaa geessisaa jiraachuu hime. Kan malee mootummaa dabalatee qaamoleen hidhatan wal dhibdee siyaasaa mariidhaan furuu fi kutannoon akka hojjetan hubachiise. Mariiwwan siyaasaa kanaan dura mootummaa fi waraana bilisummaa Oromoo jidduu taasifamee imilkoof ture. Kanaaf falimaan